Nagaa akkam jirtan baga gara Nagaa Tiyuubii deebitanii nagaadhaan dhuftan. Chaanaaliin keessan chaanaaliin Nagaa Tiyuub barnoota afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin bifa salphaa fi bifa baay'ee isinii galuun kan qophaa'edha waan ta'eef iyyuu warroonni haarawaa taatan sabskiraayib godhuudhaan mallattoo bilbilaa san tuquudhaan viidiyoo nuti hojjennu kan ammoo viidiyoo barumsaa yeroo baay'ee afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin akkasumas afaan Amaariffaa yoo baruu barbaaddan chaanaalii kana keessatti baruu dandeessan. Kanaaf iyyuu sabskiraayib gochuudhaan viidiyoon hedduullee hojjetamanii jiranii seentanii too ilaaluu ni dandeecha. Viidiyoo 300 olitti hojjetamee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu har'allee barumsa keenya afaan Ingiliffaa about time and place yookaan ammoo waa'ee sa'aatii fi waa'ee iddoo tokko tokkoo kan haasa'u ni barannaa jechuudha. Warroonni chaanaalii kana keessa seentanii hin ilaalin keessa seenatoo ilaalaa akkasumas ammoo jalqabarraa kaastanii kophaa keessan jechuun qo'achuu barbaaddan ani ABCD jedheetan eegaluu barbaada direct isin waliin qo'achuu yeroo gabaabaa keessatti barachuu shaakaluun barbaada yoo jettan lakkoofsa bilbilaa keenyan teelegiraamaan waatsaappiidhaan yookaan iimoodhaan nu dubbisuu dandeessu. Nutillee isinii deebisnaa haala salphaa fi akkasumas ammoo kafaltii jiddu galeessa ta'een barachuu dandeessanii jechuudha. Iddoodhuma jirtanitti laayivii wal shaakalsiisaa barachuu dandeessan. Okay. Amma gara barumsa keenyaatti dabarraa jechuudha. Okay. Maal jedha tokkoffaanii sa'aatii meeqa jechoota kanneen amma qabadhaa. Har'a sa'aatii gaafachuu beekuun wanta guddaadha. Kanaafiyyuu iddoo tokko osoo jiraattanii sa'aatii meeqa jettee gaafachuu barbaadde afaan Ingiliffaatiin sammuu kee keessatti yeroo hundaame sa'aatii gaafachuudhaaf maal jechuudha kan jedhu tireen godhi sammuu kee yookaan sammuu kee barsiisi yeroo hundaa shaakalsiisii jechuudha. Okay. Tokkoffaan maal jedhaa? Sa'aatii meeqa? Sa'aatii meeqa jechuun what time is it? What time is it? Jedhamina waliin what time is it? Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. What time is it? Sa'aatii meeqa? What time is it? Sa'aatii meeqa? Jettanii jechuudha. Amma asirratti immoo nuti yoo barsiisnu barattoonni afaan Oromoo hin dandeenye ni jiran baay'isawwi. Kanaafiyyuu isaan maal barachaa jiranii? Isaan immoo afaan keenya afaan Oromoo barachaa jiranii jechuudha. Kana kan itti aantu immoo maal jettii? Sa'a lama jechuu barbaaddan. Sa'a lama, sa'a sadii, sa'aatii afur. Waa'ee sa'aatii baay'isawwi duraanillee hojjetamee jira. Keessa seentanii olaaltanii argitan. Sa'aatii kamiiyyuu jechuudha. Sa'aatii 1:15, sa'aatii 1:20, sa'aatii 1:walakkaa, sa'aatii 2:10, 5 hundaayyuu isin hojjedheen jira. Meebii deebi'eetillee sirriitti akka ifa isinii ta'uttillee isiniifan hojjedhee yoo barbaaddan. Okay? Rakkoon qabu. Kanaafiyyuu ammallee immoo sa'aatii kunniin ammoo akkamitti isinitti fakkaata? Sa'aatii mataarra ta'e. Mataarra yoo ta'e kanas hin jedhu. Fakkeenyaaf sa'aatii 2, sa'aatii 3, sa'aatii 4 jechuu barbaaddan o'clock kan jedhu kana fayyadamuu dandeessan. Inni biraa 7 akkasumas ammoo 7:30 wantoota akkasiitiin karaalee garaagaraatiin himuu dandeenya. Isaa tooppikii keenya miti waan ta'eef iyyuu yeroo biraa ilaalla yookaan ammoo keessa seentanii ilaaluu dandeessan. Sa'a 2 jechuu barbaaddan it is 2 o'clock. It is 2 o'clock. It is 2 o'clock. It is 2 o'clock jennaa jechuudha. Sa'a 2. Sa'a 3 otoo ta'e it is 3 o'clock. It is 4 o'clock. It is 5 o'clock jettanii sa'aatuma bakka buustanii sa'a 2, sa'a 3, sa'a 4 jettanii too waamuu dandeessanii jechuudha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Amma sa'aatii gaafachuu beektanii what time is it jettanii akkasumas sa'aatii dhaabbataa ta'anii sa'aatii mataarratti sa'a 2, sa'a 3 wanta jedhamanis beektanii amma immoo kana laalame yoom dhufte jechuu barbaaddan. Yoom dhufte jechuu barbaaddan. When did you come? When did you come? Where did you come? Yoom dhufte. Yoom jechuun when jechuudha. Did you come jechuun immoo dhufte kan jedhu bakka bu'u. Yoom dhufte jechuudhaaf when did you come jettanii jechuudha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Okay. Inni itti aanu immoo ani har'a dhufe. I came today. Dhufee jira already jechuudha namichi sun amma. Yoom dhufte jedhee. Where did you come? It's not where. When. When did you come? Yoo jedhee gaafatamte I came today. Ani har'a dhufe. I come today. Jechuu dandeessanii jechuudha. Ani har'an dhufe. I come today. Jettanii deebisuu dandeessanii jechuudha. Mee jedhaayi? Good. Baay'ee gaarii. I come today. Baay'ee gaariidha. Okay. Kan itti aanu ammoo boru nan deema jechuu barbaadan. Boru nan deema. I will go tomorrow.
laala amma asirratti. I will kan jettu tuni gara fuulduraa agarsiisti. Yookaan ammoo future tense kan jedhamu ni jira miti. Warroonni teensii beektan keessatti waa'ee teensii illee yoo barbaadamee koomentii irratti naa barreessaa isiniifan hojjedhaa. Teensii future tense agarsiisa. I will go tomorrow. This is about future. So the action is not completed yet jechuudha. Amma actionii sun hin xumuramne yookaan hin hojjetamne jechuudha. Boruu jechuudha. Tomorrow means boru. Boru nan deemu. I will go tomorrow. I will go tomorrow. Just this is a plan. Plaanidha yookaan ammoo karoora gara boruuti jechuudha. I will yoo jettan yeroo baay'ee waan gara fuulduraa ibsu willin tun jechuudha kan fayyadamu. Mee jedhaayi boru nan deema jedhame I will go tomorrow. Baay'ee gaariidha. Good. The next one, eessa jiraatta? Eessa jiraatta? Eessa jiraatta? Where do you live? Sorry, where do you live? Where do you live? Yeroo baay'ee kana yoo dubbisan jechuudha. Pronunciation maybe ammas mara maatar gochuu baachuu danda'a. Just communicate yoo goone gaadha. Garuu where do you live osoo hin jedhisan isaan maal jedhu? Where do you live? Jiyyuu gara jiyyuu yoo isaan jedhan afaan dhalootaa isaanii waan ta'eef more kuni practiceidhaan kan dhufudha. Where do you live? Where do you live? jedhanii jechuudha. Where do you live? Amma nuti hiikkaasaa yoo beekne sana booda immoo pronunciation isaanii maalirraa barachuu dandeenya isinitti fakkaate? Fiilmiiwwan garaagaraa, haasawwan podcast, like wantoota akkasiitirraa music, wantoota akkasiitirraa pronunciation isaanii we can learn. So, the next one, eessa jiraatta ture? Kan duraa maal jedha ture? Eessa jiraatta? Where do you live jennee ture. Amma immoo eessa jiraatta ture? Waan darbeedha jechuudha. This is about past. We are asking about past. So, where did you live? Kan duraa maal jedhaa? Where do you live? Argitanii? Where do you live fi where did you live in garaagarummaa qaba jechuudha. Did yoo jennee maalidhaa? Just about past. Didin pastidhaa miti? Kan do yoo ta'e present formidhaa. Did yoo ta'e immoo wanta darbeedha. Baay'ee gaariidha. Okay. Where did you live? Eessa jiraatta ture? Where did you live? Iddoo dura jiraatu jechuudha. Ani Finfinneen jiraadha. Iddoo barbaaddan jechuu dandeessanii rakkoon qabu. Ani keenyaaf ani Amboon jiraadha. Ani Jimmaan jiraadha jechuu barbaaddan. Here I live in Addis Ababa. I live in Addis. I live in Jimma. I live in Ambo. I live in kan jettu sana qabadha. Sana booda maybe you live in Arsii. I live in Jimma. I live in Ambo. Wanta kana yeroo baay'ee naaf fida. Maalidhaa fi baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Yoo ofillee beeksistan ani asan jiraadha kan jettu yeroo baay'ee ni fayyadamna jechuudha. I live in jettanii too bakka buusuu qabdanii waan ta'eef jechuudha. I live in Addis Ababa jedha asirratti. Isin amma fakkeenyaaf Jimmaa yoo jiraattan I live in Jimmaa. Ani Jimmaan jiraadha jechuu dandeessanii jechuudha. Okay, good. Kan itti aanu immoo eessa deemaa jirta? Eessa deemaa jirta? By the way, warroonni yaada keessan mee naa ibsaa, yaada keessan naa barreessaa. Inni raanfatinaashii yaada keessan na waliin jiraachuu keessan kanan beeku yaada keessan naa barreessitanii waanuma ta'e yoo isinii gale nuuf galee yoo hin galle naaf hin gallee yoo bareeda ta'e bareeda yaaduma qabdan naa barreessaa. Maaliif isinis akka na waliin jirtan beekuun qaba waan ta'eef jechuudha. Barumsi keenya sirriitti kan itti fufu isin akka nu waliin jirtan yoo beeknedha. Viidiyoo immoo laayik godha. Rakkoo qabu miti warri onlaayinii ilaaltan laayif godha. Warri buustan osoo hin ta'in jechuudha. Okay, kanaafiyyuu kana eessa deemaa jirta jedha kuni eessa deemaa jirta? Where are you going? Where are you going? Eessa deemaa jirta? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Eessa deemaa jirta? Baay'ee gaariidha. Gara mana barumsaa deemaan jira. Gara mana barumsaa deemaan jira. I am going to school. I am going to school. I am going to school. Gara mana barumsaan deemaan jira. Good. Kan itti aanu immoo gara mana keessanii yoo ta'e immoo kan dura maalidhaa? I am going to school jedha. Gara mana barumsaati. Kun immoo gara mana isaati. Gara manaan deemaan jira. Gara manaa deemaan jira. I am going home. I am going home jennaa jechuudha. There is no two here. I am going home. Gara manaa deemaan jira. Mee jedhaayi gara manaan deemaan jira jedhame? I am going home. Okay. Baay'ee gaariidha.
Okay, mee amma isin immoo koomentii irratti gara hospitaalaa okay, gaarii mitiiti. Anyway, mee barreessa gara hospitaalaa deemaan jira jedhaa barreessaame. Okay. Kan itti aanu immoo bultii meeqa turta? Bultii meeqa turta? Bultii meeqa turta? Namni tokko amma isin bira ta'uu danda'a, iddoo biraa dhaqee ta'uu danda'a. Hammam turta? Yookaan hammam achi turta? Achi teecha jechuu barbaaddan bultii meeqa turta jechuudhaaf how many days will you stay? How many days will you stay? How many days will you stay? Sorry. Jettanii jechuudha. Bultii meeqa turta? How many days will you stay? Jettanii. Stay jechuun turuudha iddoo tokko. Stay here osoo hin jedhee amma namni tokko as turii jechuu isaati. How many days jechuun immoo guyyaa meeqa yookaan bultii meeqa? Will you stay? Turta. Waan gara fuulduraati. Amma turuun isaa gara fuulduraa waan ta'eefi jechuudha. Okay. Kan itti aanu ammoo yaada keessan hin irraanfatinaayi. Warroon onlaayiniidhaanis barachuu barbaaddan na dubbisuu keessan hin irraanfatinaa. Okay. Inni eessa jira? Inni eessa jira? Where is he? Where is he? Inni eessa jira? Where is he? Inni eessa jira? Isheenoo eessa jira jechuu eessa jirti jechuu barbaaddanoo where is she? Jechuu dandeessanii jechuudha. Okay, kan itti aanu tulluu sana irra jira. Tulluu sana irra jira. He is on that hill. He is on that hill. He is on that hill. Jechuu dandeessan. Tulluu sana irra jira jechuu barbaaddanii jechuudha. Egaa kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qabaamee wanti keessan yaada keessan naaf kennaame. Yaada keessan akkanaaf kennitanan barbaada. Akkamitti barumsi yoo isinii galuu baate isiniif qophaa'e waan ta'eef iyyuu yaada keessan nuuf kenna. Akkana osoo ta'e jettanii jechuudha. Kanaaf iyyuu amma kanumaa baay'een isin jaaladhaa. Yaada keessaniif laayikii kan gootaniif ammaaf bakkuma jirtanitti nagaan haftaa. Bye.